tokkummaadhaan qeerroon Oromoodhaa kaabaa kibbatti baadiyyaatti lagannaa gabaa bifa qindaawaa fi tarsiimaa ta'een itti muddaa jira jechuudha. Egaa odoo gama qabxiiwwan ijoo kiyyatti hin dabareen duratti waa tokko lama sadi jechuu barbaada jechuudha. Yaa ilmaan Oromoodhaa yaa ilmaan ayyaa mootummaan Abiyyi mootummaa akkaan rifatee waan qabatu waan gadhiisuu fi waan dubbatu wallaalee humna qabu hunda humna silaa mootummoonni abbootii irreedhaa qaban waan godhuu qabu hunda arraan tana itti fayyadame hayyoottan Oromoo hidhuudhaan kaan ajjeesuudhaan kaan dorsisuudhaan kaan reebuudhaan waan Oromoo manatti galutti fakkaate jechuudha. Mootummaa kanatti jechuudha. Garuu lagannaan gabaa amma godhamu kun kasaaraa akkamii mootummaa kanarraan gaa uummanni kennamu maal godhuu qaba keessaa fi alaan kan jedhu kana irraa haasa'uuf deemna jechuudha. Egaa lagannaan gabaa akkuma beekamutti Oromiyaawwan keessatti iddoowwan garaagaraa hedduutti itti fufee jira. Kanneen keessattuu Shashamannee irratti gartanii wantoonni oomishoonni kibba keessaa dhufu jechuudha. Akka gama magaalaa Finfinnee seenu godhuudha. Magaalaa Finfinnee seentar giddugala qabsoo Oromooti magaalaa Finfinnee giddugala qabsoo Oromootii fi magaalaa dippiloomaatota addunyaati jechuudha. Qabsoon nuti goonu ilmaan Oromoodhaa magaalaa Finfinnee imbaasiiwwan achi keessa jiran ambaasadoorota magaalaa san keessa jiran kan Ingiliis kan Awurooppaa timaantimaa fi shunkurtii fi dinnicha isaan nyaatan dhabsiisuudha jechuudha. Jireenyi qaala'insa jireenyaatti dabalu mootummaan kun girgiriitti itti bu'aa jechuudha. Ambaasadooronni waan nyaatan yoo dhaban biyya san gadhiisanii deeman jechuudha. Imbaasiin Ameerikaa, imbaasiin Ingiliis, imbaasiin Raashaa, imbaasiiwwan Awurooppanotaa fi biyyoota hedduu jechuudha. Kana qeerroon bal'inaan irratti dalagaa jira jechuudha. Keessattuu konkolaataawwan gaazaa fe'anii biyya Itoophiyaa keessa socho'an kan Jibuutii irraa dhufan kan baaburaan deeman sochiiwwan kamuu yaamichi qeerroon godhe kana kabajuudhaan akka sochiin geggeessine sodaa qabanirraa abbootiin qabeenyaa kasaaruun barbaannu qeerroon gaa tarkaanfii zamana wayyaanee fudhates haa ta'uuti zamana biyya ilmaan Oromoo ajjeesuttis tarkaanfiiwwan qeerroon fudhatu baay'ee waan nu sodaachisuuf dunyaa keenya dhabuun barbaannu. Kanaafuu labsii qeerroon baase kana lagannaa gabaa kana ni kabajana jedhanii warroonni sochii kana dhaaban ni jiru jechuudha. Keessattuu warroonni abbootii qabeenya buna fakkeenyaaf bunni biyya Itoophiyaa keessatti diinagdee yookaan ikoonoomii biyya Itoophiyaa biyya alatti erguudhaan galii biyya Itoophiyaa argattu jalqabarra kan jiru buna. Bunni kun bunni yirgaa caffee gara hawaasaa keessa bahee Shashamannee dhufa jechuudha. Qeerroo Shashamannee, qeerroon Arsii Nageellee, qeerroon Zuwaay, Dugdaatii fi qeerroowwan hanga qooqaa Mojootti ka'utti akka karaa san sochiiwwan garaagaraan godhamne qeerroon dhaamsa dabarseen abbootiin qabeenya yookaan daldaltoonni buna naggadan kan impoort ekspoortii biyyoota Awurooppaatii fi biyyoota Ameerikaa Starbaksiifaaf dhiyeessii kana dhiyeessan ajaja qeerroon fudhatee fi tarkaanfii amma qeerroon fudhachaa jiru kabajuudhaan lagannaa kana akka isaan sochii hin goone godhaa jiran jechuudha. Qabxiin kiyya inni lammataa bunni Harargee irraa dhufa. Bunni jalqaba bunni Harargee yeroo hundaa'u bunni Harar sadarkaa tokkoffaa jira kwaalitii fi gurgurtarrattis sadarkaa jalqabaa kan qabatee jiru jechuudha. Bunni Harargee keessa dhufu qeerroon Harargee, qeerroon Karramillee, qeerroon Baroodaa, qeerroon Hirnaa, qeerroon Galamsoo, qeerroon Baddeessaa, qeerroon Awwadaay, qeerroon gartee Harargee guutuu Harargee lamaanii jechuudha. Tarkaanfiiwwan jabaa fudhatanii sochiin keessattuu diinagdeen bunaa fi jimaadhaan kan beekamtu Harargeen jechuudha. Qoqqobbii amma yookaan ammoo labsii qeerroon baase kana kabajuudhaan akka gartee lagannaan kun hojiirra ooluu fi diinagdeedhaan mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa sirna Abiyyi kana raasuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhataman daldaltoonni ijoolleen amma fakkeenyaaf warri buna guurus haa ta'uuti warri buna jimaa kana cabsee tolchee aqaaru haa ta'uuti qeerroon ijaaramanii bifa adda addaatiin bifa maayikirootiin jiran waan kana isaanis lagatanii oomishni sun achirraa bahee biyya Jibuutii dhaqee akka doolaara Jibuutii irraa hin finne hargeysaa dhaqee akka achirraa doolaara hin finne qoqqobbiin kaa'ame kun kasaaraa mootummaa Abiyyi irra kasaaraa guddaa geessa jechuudha. San qofaa miti. Lagannaan gabaa yeroo godhamu jimaa kun magaalaa Awwadaayitti gurgurama. Irra baay'ee isaa yoo beekan. Galiin magaalaa Awwadaa argattu zamana wayyaanee jirtuyyuu gara miliyoona 10 argatti guyyatti. Guyyatti birrii Itoophiyaa miliyoona 10 magaalaa galchu. Har'a ammoo san daran dachatachaa ta'a jechuudha. Mootummaan federaalaa irra mallaqni galii inni magaalaa sana dhabu diinagdee Itoophiyaa hiddaarraasa jechuudha. Maaliif mallaqni kun gama baankii daldala Itoophiyaa fi baankiiwwan garaagaraatiin rooteet godha jechuudha. Finfinnee irraa Hargeysa irraa Marree irraa maaltu miidhama jechuudha. Mootummaan kun baankiin daldalaa fi galiin inni argatu daaqaa deemaa jechuudha. Inni raafama hiddaan socho'a jechuudha. Maal godhame infileeshiniin mootummaa kana mudata. Infileeshiniin diinagdee yeroo mootummaa kana mudatu ammoo mootummaan kun uummanni yookaan jiraattonni biyya san keessa jiran
inni jiraattonni biyya keessa jiran qaala'insa jireenyaatiin akka mootummaa kanatti fincalan gochuudhaaf qeerroon tarsiimoodhaan itti deemaa jira jechuudha. Jimmarraa bunni dhufu, bunni iluu baaboor, bunni wallagga keessaa bahu, dinagdee Itoophiyaa guutuu kan qabatee deemu, Itoophiyaan lubbuu qurxummii bishaan malee jiratti, Itoophiyaan Oromoo malee jiruu qabdu biyyi Itoophiyaa jedhamtu. Bunni iluu baaboor irraa dhufu, wallagga irraa dhufu, jimmarraa dhufu, harargee keessaa bahu guutumaan guutuutti dhaabatee jira. Ala isinii mara qaba. Guyyaa sadi qofa mootummaa kana qamadii inni buna inni gama Jibuutitti ergu yoo ka dhaabbatu taate kasaaraa dinagdee mootummaa kana mudatu yaada. Markabni Itoophiyaa kan Jibuutii jiru kan baara guddaarraa asii fe'ee dooniidhaan biyya Jibuutii biyyoota garaagaraa geessu. Nakkoon qaba ta'u. Biyyoota garaagaraa geessu jechuudha. Ni dhaabbata jechuudha markabni markabaa sun ni dhaabbata jechuudha. Kana maaliif jechuu barbaade beektanii? Wanni guddaan kana jechuu barbaade fakkeenyaaf bunni Itoophiyaa irraa deemu foon Itoophiyaan ala ergiti re'ee qaltee foon adda addaa kana biyya alaatti ergiti jechuudha. Har'a gabaan Nagellee Boorana gaala gurguruun hin jiru. Odaa akkasuma gabaan Baabbilee hin jiru. Gaalli Adaamarraa fe'amu, loon Adaamarraa fe'amu. Kana jechuun beeka baaburri Itoophiyaan Abiyyiittiin fe'u daldaltoonni Abiyyi mallaqa kennan. Konkolaataa mootummaan guguddaan karaa kana deemu tiraakara kun hundi ni dhaabbata jechuudha. Wanni takka hin jiru jechuudha. Gaasni hin jiru, bunni hin jiru, loon hin jiru, ni daldalli tokko hin jiru. Kun amma eksternaal jedhama lakkaa'u. Gama biyya alaatti hin jiru doolaara diinagdee mootummaa Itoophiyaa kana raasuu irratti kasaarsuu irratti waan guddaadhaaf nu gargaara jechuudha. Guyyaa sadiif yoo waan kana qeerroon walitti dhaabdee tarkaanfii fudhatu taate mootummaan Abiyyi gargaarsa mootummoota ollaa yookaan mootummoota biraa gaafachuun isaa waan hin oolle isin jechuuf sirriitti na dhagaa waan isin jedhu kan kun amma eksternaalidha waan alaati kun amma kan alaa keessaa inni xiyya qabxiin guddaan maalidha ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan kan Awurooppaa jirtan kan Ameerikaa jirtan kan Kanadaa Awustiraaliyaa jirtan baankii daldala Itoophiyaatii fi baankii mootummaatiin akka maallaqa keessanitti hin argine maal yoo jettan sababa koronaatiinuu mallaqa alaarraa erguudhaaf rakkoowwan sochiin tokko waan hin jirreef mootummaan Itoophiyaa mallaqa hin qabu doolaaraa fi yuuroo dhabee jira. Doolaaraa fi yuuroo dhabuun mootummaa Itoophiyaa impoort ekspoort godhuu irratti kasaaraa guddaatti fide jechuudha. Meeshaa biyya alaarraa yeroo galchu abbaan qabeenyaa tokko baankii daldala Itoophiyaa dhaqee yookaan naashinaal baankii irraa LC'dhaan yuuroo yookaan doolaara irraa fudhata. Awurooppaa irraa yoo bitachuu barbaade yuuroodhaan. Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa fi Chaayinaa fi biyyoota Arabaa ta'e immoo doolaaraan. Yoo doolaarri akkasitti ergitu gama mootummaatiin hin ta'in mootummaan abbootii qabeenya kana waan kennu hin qabu. Saamma kanatti mootummoonni addunyaas mootummaa kana cinaa dhaabbachaa hin jiran. Mootummaan kun hiddaan raafamaa jira. Kasaaraa dinagdeetii fi kasaaraa siyaasaa kana hin jedhamne Abiyyi ragaa jira. Qeerroon Oromoodha, hawaasni Oromoodha kan biyya alaatii hiriira baatanii iyyitan sagalee keessa qeerroo dhageessistan qoqqobbii dinagdee mootummaa kana irratti godhuudhaan mootummaa kana akka doolaaratti hin argine akka yuurootti hin argine. Qabsoo karaa nagaa goonu keessa dinagdee mootummaa kana ispaayinaal koordii dugugguru lafee duudaa isaa ka ta'e doolaaraa fi yuuroo irra dhaabnaan mootummaan Abiyyi ni rukutama jechuudha. Akkana diktaatara ta'e Awurooppaa dhufee maallaqa kadhachuun ta'u hin ta'u jechuudha. Hin danda'u jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan akka baankii daldala Itoophiyaatti hin argine karaa tooftaalee fi tarsiimoo ittiin maallaqa ergan kana jedhee isinitti himuun barbaadu miidiyaa gubbatti jechuudha. Haasawuu waan nan barbaachisne jechuudha. Kanaafuu mootummaa kana laamsessu. Yeroo mootummaa kana laamsessu immoo obboleessa kee wajjin guddatta jechuudha. Obboleessa kee guddifte jechuudha. Maatii kee guddifte jechuudha. Tooftaa fi tarsiimoo garaagaraatiin maallaqni kun akka maatii kee bira gahu gochuu hin dandeetta jechuudha. Kana isin himuu barbaada jechuudha. Waan eksternaal biyya alaarraa ta'e kan godhamuu qabu maallaqni biyya Itoophiyaatti ergamu saantimiin takka karaa Abiyyiin akka hin deemne kaasnaan Abiyyi qullaa wayyaaleen keessaa qullaa gootee kaasnaatti kennite waa takka hin qabu. Kanaaf mootummaan kun kasaaraa dinagdee guddaa fi hamaa keessa fi cimaa keessa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee immoo amma intarnaali dhufu gara biyya keessaa jechuudha. Yeroo gama biyya keessatti dhufnu geejjibni yookaan sochiin karaan keessattuu guguddaan biyyattii wal quunnamsiisu kun cufamuun dhiibbaa dinagdee fi siyaasaa akkamii mootummaa Abiyyi irraan geessa kan jedhu ilaala. Fakkeenyaaf abukaadoo fi muuziin haa ta'uti wanni ilma namaatiif
barbaachisaa ta'e kasilaa ilmi namaa amma fayyadamu. Shunkurtaa dinnichaa fi timaantimni zuwaay maqii qooqaa faarraa dhufa. Hin jiru kun hin cufama jechuudha. Akkuma deengadda qeerroon guyyaa sadiif lagannaa goote magaalaa Finfinnee guyyaa sadii keessatti shunkurtii fi timaantimni birrii 40-50 seenee uummanni magaalaa Finfinnee dhumnee jechaa jira jechuudha. Akkuma maraaraan mallas hin jira jechuudha. የሚበላውን ያጣ ህዝብ መሪውን ይበላል ይገረን ኡመኒ ዋኛ ተዶ በሆገነሳ ኛታ ይገረን ከናፍ ዲባን ቄሮ አቺ ጎዱ ወረኑ በላለፈቱ ወረኑ ሞሩ ከመ መጋላ ፊፊኔ ከሲ ይራቱ ናፍተኙ ቶ መጋላ ፊፊኔ ከሲ ይራቱ ዋኛቱ ፊዋን ዱጎ ከደ ቡታቴ ሞቱማ ከነረት ፊንጭ ላይ ይቹ ነው ሞቱማ መከነረት ነመ ፊንጭ ሲሱ ዳብሉት ቶፍታፊ ተርሲሞ ወል ጭጭሞ ፊ እጀኖ ቀበል ከን ነመወነቺሰን ካዲ ነምትሮኒ ፊ kan galma ga'iinsa qaban kan gartee mul'ata kenna galmaan ga'uu fi kaayoo kenna gulmaan jenne mootummaa biyyi harka duubatti micciirree kaballee kan chodhaan dhoofne hoggantoota xinnallee achi keessa baasuudhaaf tarkaanfiin qeerroo fudhachaa jiru karaa cufuudhaanii fi daldalli sochiin takkan goone lamsuun kun warri qeerroon beekne warri qeerroo turin barinillee hin beekan guyyaa kaleellee dangaddallee qeerroo maal akka gochaa ture sirriitu waan beekanii sodaa kana waan qabanii daldaltoonni sabaaf sablammoonni irra nu ciraa dhaabbachaa jiran shira abiyyi hubachuu fi yaaduudhaan walaaytaa guutuudha avokado walaaytaa irraa fe'amu hin jiru jimaan balaceen achirraa Finfinnee deemu hin jiru kaarragga irraa deemu hin jiru magaalaa Finfinnee keessa warri araada adda addaa fi maarree qabu kunillee borganama mootummaa kanarratti waan ba'uun isaan oole jechuudha. Finfinnee illee ta'iti Itoophiyaan Oromoodhaan akka jiraattu Oromoon ispaayinal koodii handhuura biyya sanii ilmi namaa nardiin biyya Itoophiyaa guddoon Oromiyaa waan taateef Oromiyaan siyaasa Oromiyaadhaa biyya sana kamta akka kamiidha jijjiirama akkamii akka fide hundi keessan agartanii jirtan jechuudha. Kanaan wal qabatee Abiy Ahmad warshaa daabboo guddaa magaalaa Finfinnee irratti eebbisiise. Nafxanyoota waliin ta'uudhaan. Dhagaa gaama dubbisanii malee. Warshaan magaalaa Finfinnee keessa dhaabbate warshaan daabboo kun qamadii Gondar, Gojjam, Maqalee yookaan Matakkal irraa dhufuu ni miti. Kan daabboo oomishu kan uummata magaalaa Finfinneetii fi ambaasaaddarootaa fi imbaasiiwwan biyya Itoophiyaa keessa jiran adii hunda garaa guunnu nuti nyaachifnee obaafne jechuudha. Garaa isaan guunnu qamadiin kun lafa Baalee fi Arsii qofarraa dhufe bakka takkaan dhufu beekama. Baalee fi Arsii keessaa baha jechuudha. Qeerroon Baalee roobee lafa bullaalla dinkitti gubarbaajaa lafa gurguddoo mootummaa fi warroota dhuunfaa hagam gaggoo kana jira. Kan lafa investoroota qamadii jechuudha. Kun hundi har'a hin jiru. Qeerroon Baalee roobee karaa cufa, Diishoon karaa cufa, obboloonni kenna gaara washaa, waashaa sabsibe gaara washaa. Qeerroon gaara washatti karaa akka cuftu adaabbatti dodolatti tarkaanfiiwwan garaagaraa jechuudha. Maal jechuu barbaada? Amma qeerroon adaabbaaf dodolaa seentarii Shashamanneen akkas jechuudha. Keessattuu Shashamanneen wanta saawuz irraa dhufu jechuudha. Sidaamaa keessa wanni bahu Walaayittaa irraa wanni dhufu sabaaf sablammoota garaagaraa irraa warra Dabuubii irraa meeshaa dhufu hundi Shashamannee keessa baha jechuudha. Achirraa Arsii Nageellee keessa baha. Achirraa Zuwaayee keessa baha. Kan hundi qeerroon bakka garaagaraatti tarkaanfiiwwan irratti fudhatuuf abbootiin qabeenya saataan daldaltoonni kasaaruu waan hin barbaanneef jecha dirqama yaamicha yookaan tarkaanfii qeerroo fudhachuu jiru kana kabajuudhaan akka isaan sochii takka hin geggeessine abdii irraa qaba jechuudha. Qamadiin garbuun biiraan oomishan laala. Oromoo dhagaa garbuun biiraan oomishan. Warshaaleen biiraa Itoophiyaa keessa jiran sun guutuun garbuu kan fudhatu Arsii keessa oomisha. Arsii keessa oomisha. Baalee keessatti oomishama jechuudha. Har'a hin jiru jechuudha. Kana hundaan miidhanu laala warshaa dhiyeessii warshaa biiraatiif garbuun Baalee fi Arsii irraa deemu hin jiru. Yoo konvooyiidhaan waraanaan ajjabamee ka deemu taa'e malee konvooyii waraana ooraalii 15 konkolaataa 10 wal jala dhaabanii ka deeman taate malee abadan hin jiru jechuudha. Qeerroon tarkaanfii fudhata jechuudha. Kana mootummaa kana biizii godhu qabna jechuudha. Mootummaa kana ajandaa assaayimentii kennina jechuudha. Maaliif mootummaa kana waraana isaa kana bittinneessinee garagara bakka garagaraatti bittinneessinee akka konvooyiidhaan deeman jechuun waraanni magaalaa keessa hamaan dalagu konkolaataan shanoo Shashamannee keessa ba'uu barbaade waraanni ooraalii 2-3 isa eega ka Baalee irraa dhufu ka Harargee irraa dhufu ka Wallagga irraa dhufu ka Jimma irraa dhufu ka bakka garagaraatti dhufu yoo akkasitti bobbaafnu taate ka Jibuutii irraallee bakka fedhe irraallee ka deemu taate waraanni Abiyyi magaalaa keessa yaa'ee konkolaataa bakkaraa kana deemu qofa deddeebisaa oola jechuudha. Diinagdeewwan sochiiwwan abbootii dhuunfaa dammoo kan Oromiyaa keessa jiraatan kan sabaaf sablammii ta'an kabajuudhaan isaanis yaamicha qeerroo kabajuudhaan akka qeerroo cinaa dhaabbatan ni godhama jechuudha. Mootummaa kana keessatti maal fudhachuu danda'a? Tarkaanfiiwwan sabaaf sablammii walitti buusuuf suuqii sabaan Guraagee ta'an kan warroota Amaaraa ta'an isaanis suuqii banaa jedhee akka qeerroon dhufee tarkaanfii irratti fudhatu gochuudhaa fi qabsoota inni xureessuu barbaada mootummaan Abiyyi informeeshinoota garaagaraa waan qabnuuf achi booda walitti bu'iinsa
sabaa fakkeessuudhaan lala bakka tana sirrii hordofaa qeerroo biraan nagaa. Qeerroon dhugaa qaba, haqa qaba, naamusaan ni injifanna ni moona. Irrallee aannes beeyna ammas itti jirra. Tarsiimoodhaan deemna, tarsiimoon masa qabna, mataa miila waliin qabanne tokkummaadhaan qabsoomna jechuudha. Warroonni sabaaf sablammoota nu keessa jiraatan kan gartee daldala gargaraa irratti bobba'anii jiran kan yaamicha qeerroo hin kabajne mootummaan dirqiidhaan suuqa bansiisuu mala mootummaan dirqiidhaan wanta garagaraa gochuu mala. Achi biratti qeerroon tarkaanfii barbaachisu jechuun haala qabsoon ta'e ittiin xuroofneen haala bifa iftoomina qabuun bifa gartee qaroominaatiin haala ittiin qabsoon ta'e fashaloofne sabaaf sablammoota nu keessa jiran hammachuudhaan isaaniifis gorsa kennaa yoo jarri immoo isaanitti dhiyaachas maaliif kana gootee hojjettanii gaafattan taate waan mootummaan dhiibbaa isaaniirraan geessan akka isinitti himanii fi isinis gabaasisan akka gama qabsaa'otaa fi warroota hooggantoota Itoophiyaa Oromootti ergitan abdii guddaa qaba jechuudha. Kanatti aansee qabxiin kiyya inni guddaan maalidha? Mootummaa Itoophiyaadha. Dugugguruu lafee intarnaalii isaa jirama waan biyya keessatti ta'uu qabu. Ka'alaa gabaabsineetuma fixaa jira jechuudha. Biyya keessatti maaltu godhama? Ikonomiin biyyattii Itoophiyaa guddichi eenyu ispaayinaal koordiin dugugguruun biyya Itoophiyaatiif abiyyi ka Oromoo fixaa jiru ka ta'e baankii daldala Itoophiyaati. Oromoon baankii daldala Itoophiyaadha rukutuu qaba. Baankii daldala Itoophiyaa keessaa Oromoon mallaqa isaa qabu mallaqa isaa achi keessaa baasachuu qaba. Ka baankii daldala Itoophiyaatiin ellisii qabu ellisii baankii san dhaabuu qaba. Daldaltoota baankiiwwan garaagaraatii fi yakkoota waan mootummaa godhu fakkeenya ellisiiwwan garaagaraa banachuu mala yookaan ammoo mootummaan kun gartee amma naashinaal baankii fudhadha beeraawii baankii isa jennu. Beeraawii baankiin kun maal godhaa? Baankii mallaqa biyya alaarraa fiduu maxxansuu fi baankiiwwan biyya keessa Itoophiyaa keessa jiran bulchu. Garuu birri mallaqni guddaan biyyattii Itoophiyaa kan jiru baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Abbootiin qabeenya Oromoodhaa kan qabsoo kanatti amantan kan birriin kee kuma lama birrii kuma lamatti qoodame birrii Oromoon miliyoonni diidan nigdi baankii keessaa yookaan miliyoonummaan 10 birrii achi keessaa qabu kuma 5 osoo kuma 10 qofa baasee birriin sun gara biiliyoona meeqatti tilmaamama jechuudha. Baankii Itoophiyaa 0 qabna noo baankii daldala Itoophiyaa kana rukutuu qabna jechuudha. Diinagdee Itoophiyaati jechuudha. Kasaara guddatu mootummaa kana ragaa jechuudha. Yeroo kana dammoo naashinaal baankiin maal godhuu mala? Baankiiwwan daldala dhuunfaa kan ta'an kan akka baankii Awaash, Oromiyaa Kooperaatiif, Oromiyaa Intarnaashinaal fi baankiiwwan daldala biraa boondii dirqamaan bitanii boondiin ati bittu kun maallaqaan bitta. Boondii ati bittu maallaqaan bitta. Maallaqaan boondii kana irraa bitee maaliif ijaarri boondii bitanii maallaqa naashinaal baankii yookaan beeroo baankii kanaa kennan jechuudha. Baankiin kun ammoo baankii daldala Itoophiyaa kana akka inni hin daddaaqneef akka inni jiraachisu godhuudhaaf tooftaa fi tarsiimoo mootummaan Abiyyi baafatee itti deemaa jiru dhagaa jirres argaa jirra jechuudha. Kasaaraa gama doolaara biyyaa fi sharafa biyya alaatti irra gaheen jechuudha. Guyyaa kan gaddaa dochebele ta'ee viiyoo irratti hin beeku viiyoo Ameerikaadha fakkaata. Mootummaan baankiiwwan daldala biyyaa gurguddaa keessaa harka baafachuudhaaf godhaa jira. Warroota IMF hojiidhaan warroota IMF jechuun warroota mallaqa liqii addunyaa liqeessa wajjin hojjechuu fi harka keessaa baafatee dhibbaan dhibba osoo hin taane parsantii 50 yookaan harka keessaa baafatee akka waan kana mootummoonni addunyaa kontirool godhanii fi akka gartee baankii warroonni dhuunfaa yookaan abbootiin qabeenya dhuunfaa biyya keessa jiran akkuma kun hoteelee fa'aa gurguruu deeman warshaa sukkaaraa, warshaa zayitaa, warshaa dhuunfaa, warshaa biiraa maali kana warroota abbootii dhuunfaadhaan gurguraa jiranitti baankii daldala gurguddaa biyyattii Itoophiyaaf ikonoomii jedhame san warroota nafxanyatti dabarsee kennuudhaaf Abiyyi waliigaltee fi tooftaa tarsiimoo inni kaa'ee deemaa jiru irra kennee jira. Kun maalidha? Ilmaan Oromoodhaa cabsuu fi olaantummaa diinagdee isaanii mirkaneessachuudhaaf sochii isaan eegalan kana dura buunee itti barre laamsheessuu qabna. Kanaafuu baankii daldala Itoophiyaatti Oromoon fayyadamtu birrii kuma tokko keessaa qabaatte baasichi mallaqa kenna. Achi baasaa mallaqa keessan qabsoo haga qabsoon Oromoodhaa bilisummaan Oromoodhaa na laallatti jirtu. Haga Jawaar mana dukkanaa keessatti hidhamee qabbana keessatti hidhamee abbaan qabsoo abbaan qeerroodhaa fi abbaan tarsiimoo shufeera baabura Oromoodhaa kan ta'e shufeera baabura bilisummaa uummata Oromoo kan ta'e Baqqalaa Garbaafan Shamsaddiin Xaafan Jalabdii Raggaasaafan Dr. Shukut Galataafan gootonni qabsaa'onni Oromoo
meeqa dhabamanii tana buutee isaanii dhabamsiisanii har'a doorsisa hayyoottan Oromoo mana keessatti hidhuu achi harkisuu as butuu achi darbuu as darbuu kana hunda osoo agartu odoo Abiyyi jumlaa siqitu jiru Abiyyi si nyaachuuf sitti deemu agartu namni baankii daldala Itoophiyaa keessa birrii mallaqa kee qabdu please mallaqa keessan keessa baasa warri biyya alaa jirtan biyya Arabaa obboleeyyan keessan maatii keessanillee akka jiraatan taate Awurooppaa irraa biyyoota garagaraa akka baankii daldala Itoophiyaatti hin fayyadamne godhuudha jechuudha. Kun qabsoo Oromoodhaa tumsa qabsoo Oromooti. Namni tokko har'a hiriira ba'ulleen gaariidha biyya Awurooppaa keessatti. Har'a yoo 500,000 baankii daldala Itoophiyaa keessaa qabaatte baankii san keessaa maallaqa baastee bakka siif amanamaa ta'e yookaan baankii Oromoo keessa hookaatti har'a qabsoo Oromootiif gumaacha guddaa gochaa jirta jechuudha. Qabsoo Oromootiif irkoo jabaa ta'aa jirta jechuudha. Kanaafuu warri baankii daldala Itoophiyaa fayyadamtan akkas gochuu qabna. Baankii daldala Itoophiyaa irratti xiyyeeffadha. Ellisii warri maallaqa ellisiin doolaar hin jiru, yiroon hin jiru. Sababa koronaatiin wal qabate mootummaan kun mootummaa kaasnaa wayyaana nu jalqaba qullaa gootetti kennite waggaa 4 keessatti waggaa 2 keessatti biyya laaqee biyya diigee nafxanyoota jaaree ilmaan Oromoo pirezidaantii baankii daldala Itoophiyaa akka turan obbo Caalaa Ginaa isaan fa'aa achi ari'anii nafxanyaa fidanii Salaawwarqi achi ari'e ambaasadara biyya maalii godhanii achi ari'an jechuudha. Kana osoo argitu Oromoo baankii daldala Itoophiyaatti fayyadamtu Oromummaan kee gaafii keessa gala jechuudha. Kana jechuu barbaada. Inni qabxii kiyya kabiraa immoo qabsoo keenya amma qeerroon tarkaanfii fudhachaa jiru kana ilmaan Oromoo biyya alaatii fi biyya keessa jirtan tarkaanfiiwwan barbaachisaa ta'e hunda fudhachuudhaan nutis qeerroon warri biyya alaa jiru abadan hin rafnu gallee hin rafnu hanga hayyoottan keenya achii baanitti tarkaanfii barbaachisaa ta'e mootummaa kanarratti fudhatama jechuudha. Sochiin gaazaan jiru karaan Jibuutiidhaa dhufu Baabbileen hargiisaa wal qunnamsiisu Sumaaleen Jimaa Haraaraadhaan marattee Haraara Jimaatiin mootummaa kanarra fichuuf danda'amu gurguram hiriira yoo jirrin baay'ina gartan Jimaan takka warra keessa kan danda'ate jechuudha. Warqeen ba'ullee akkasuma Oromiyaa keessaa ba'a. Bunni Oromiyaa keessaa ba'a. Jimaan Oromiyaa keessaa ba'a. Wanni kun niin beeka. Diinagdee Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jira jechuudha. Kun hundi Oromiyaa keessaa yaa. Nuun biyyi sun jiraatti. Biyyi sun ifiisitti jiraachaa Oromoo hiyyoomsaa, Oromoo gabroomsaa, Oromoo mataa keessa itaa, Oromoo reebaa, Oromoo gudeedaa, ulfa garaa darbaa, Oromoo mataa mormarra dhahanii hayyoottanirraa hanga qeerrootti. Ijoollee xixiqqoo elementarii baru hanga xixiqqoo ijoollee waggaa 9 gattu ajjeestu. Isaan reebdu. Oromoo doorsistu. Oromoo tana buutee dhabamsiistu. Oromoo xiqqeessitu. Oromoo gartee qeerroo tarriistu. Biyya jettuun biyya miidiyaa irratti gabbaanii nafxanyoon jechuudha. Innasi ግንባራቸውን ብለው መመለስ ነው ጀ አገተኒ ቲቪ ቢጀቲቲ እንደበርሰ ቻናል ቢጀቲቲ እንደበርሰ እንጂ ጀሪቱን ኑራ ባንጅቱ ሚዲያ ቢጀቲ እንደ ኮንትሮል ወለተ ጅት ኢቲቪ ፋና ዋልታ ኢዜም ኢሳቲን ሚዲያውን ገረገራ ፈየደሙዳን ፕሮፓጋንዳ ቢ ወሎሎ ፈጀ ቀሮ ከላፈሞ በከንቀው ቀሮን ጀረለ ሳት ይተለገው ቀሮ ካዮ ቀባ ሙላታ ቢ ካዮ ሰራ ጀልብስቱ ሙለኒ ከነ ካዮ ከነ ብልሱ ማለት Gabummaa jalaa ba'uudha. Hayyootatti na hidhaa keessaa baasuudha. Hidhattoota siyaasaa Oromoo hunda eegsisuudha hidhaa keessaa. Dimookiraasiin dhugaa fi dimookiraasiin akka qabeessatti akka biyya sanatti dhufu godhuudha. Kanaaf sabaaf sablammoonni hedduun wajjin dhaabachaa jiran. OMN sagalee walaayitati hin beekan. Dur warri Amaaraa jala yaa'u hundi irra warri isaatiin duraa fi warri Gimboo Sabaatti jala yaa'aa turan har'a deebi'anii Oromoo wajjin qabsaa jiran. Oromoon federaalistiidha. Qabsoo dhugaa Oromoo qabsaa'uu isa waan beekaniif jecha sabaaf sablammiin Sidaaman eenyu jalatti biyya isii mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffate Oromoo jalatti koola qeerroo jalatti kan ejjetuun akkasitti injifate kan akkasiin naannoo of danda'u ta'e kanaaf har'allee dhugaa kana dhaloonni amma jiru waan ijaan argee qabatamaan seenaa dhaga'ee osoo hin taane guraageen dur yeroo wajjin qabsuuf xarra nu wajjin qabsaa'uuf fidhinnaa qaban mul'isaa jiran nu garsiisaa jiran hiriira nu asitti baalu hunda dhufanii nu wajjin dhaabbachaa jiran silxeen akkas Walaayitaan akkas sabaaf sablammoonni saawuzii keessatti argaman kun hundi akkas jechuudha. Har'a kanaaf Abiy akka isaan gaafii naannoo hin gaafanneef gaafii naannoo of bulchuu Guraageen Silxeen Walaayitaan Abiy maal godhuu deemu? Uummatuma saawuzarnii kana bakka afurii qoodee bulchuu deemu. Kana sirriitti beekan isaan har'a Oromoo solidaaritii cinaa dhaabbachuudhaaf fedhinnaa akka isaan qaban keessaan nu qunnamaa jiran hiriira keenya irratti hirmaachaa jiran. South Africa ra
Awurooppaa keessatti Ameerikaa keessatti jechuudha. Kanaafuu sabaaf sablammoonni dhugaatii akka kennan waan beekaniif jecha qabsoo jedhee cinaa dhaabbatan Abiyyi naftanyaa hin jaallattu bara. Kalee daawun jechaan turanii mara. Abiyyi ICC jechaan ture kalee. Abiyyi ICC jechaan warra turetu haadha kana jedha jechuudha. Kana jedha jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromootii fi uummanni biyya Itoophiyaadhaan kana beeytanii mootummaa kana hiddaarraasnee buqqifna qabsoon kenna itti fufa qeerroo itti muddii sin jedha itti muddi qeerroo kaadireen biltsiginnaa hagam takka akkasiin tan bacabbacaa jirtu hagam takka akkasiin wacaa jirtu hagam takka akkasiin sodaattee ofirratti fincaalaa jirtu barruu taayee dandaafaa barreessan deema laala baandaa Tigraay TPLF jinni waan fete jedhu wayyaaneen kalee nuun jechaa turte bara nafxanyaan kaleessa gaallochi nuun jechaa ture bara እነዚህ ጋሎች warruma abbootiin isaanii dalagan sanarrallee maqaan Oromoon hin qabne baanda namaan jetti baanda ofii taate jechuudha. TPLFin jedhan baanda jetti jarrillee TPLFin baanda jedhan achuma bandummaa keessa fitan dha. Nuti sabboontota Oromoo qulqulluu warra qotannee nyaanna malee lafa hin gurguru jedhu gartanii Oromoo akkasitti nu Oromoo amaanaa uummataa hin nyaanne amaanaa uummataa kan nyaanne irbuu uummataa warra tiksu warra dantaa sabaatiif qabsaa'u warra dantaa sabaan gurguranne warra kartee Oromummaa isaa kaaree 500 hin jijjiirre warra gartanii garaa isaaniitiif bolola garaa isaaniitiif jedhanii Oromummaa ganan Itoophiyummaa leellisan Oromoo shororkeessitoota jechaa jiran quba qabna kana seenatu hima jechuudha. Kanaaf dhaamsi dhumarratti qabu tokko maali? Dhaamsi jettu dhuma Oromoo dhagaa qabsoon biyya Itoophiyaa keessatti godhamaa jirtu mootummaa sirnaa biyya kana qeerroon darrasa jira. Abiyyi qilleensarra jirama. Naannoo Tigraay kan qabu, naannoo Oromiyaa kan qabu, Wallaggi akkas, Maarreen akkas mootummaan kun hin jiru. Kanaaf propagaandaa fidee Teedi Hayilee Gabrasillaasee wajjin suuraa ta'ee suuraa si gadhiise jechuudha. Kanaaf jechuudhaan Hayilee Gabrasillaasee wajjin suuraa ka'ee si gadhiise akka nama jiru akka nama lubbuun jiru Hayilee wajjin ka'ee suuraa si gadhiisa ajandaawwan garaagaraa si fide jechuudha. Nuti amma ilmaan Oromoodhaan irratti dalagaa jirra ajandaa Abiyyi kana bal'inaan yeroo biraatti si dhufa kana irratti dalagaa jirra. Dhaamsi biyyattan dhumaa ta'an qabu maali? Oromoo dhageettanii na amantanii miti. Caasaan Lammaa Magarsaa ijaaree hagammaa hin jirti. Sabboontonni ilmaan Oromoodha. Akkuma Profeesar Inushaa Qofaa, akkuma Doktor Milkeessaa fa'aa arrallee achi keessa jiran jechuudha. Kana beekee kana hubatee Abiyyi maal gochaa jira beektanii? Kaabinoota mootummaa naannoo Oromiyaadhaa OPDO parsantii 50 Shashamannatti kantiibaa kaabinoota godinoota aanota hunda keessa deemee hidhaa jira. Maal gochuu deemu beektanii? Amaar waan Oromiyaa keessa jiraatuuf mirgi Amaaraa fi mirga Amaaraa waan eegamuu qabuuf parsantii 50 naannoo keetti irratti lafa keetti irratti qabalee keetti irratti ganda keetti irratti lafaan dhurii kee irratti awwaalame irratti kaabinee parsantii 50 Amaara parsantii 50 Oromoo gochuudhaaf deemaa jira Abiyyi. Kan sirriitti waan hubattuuf kaadiree fi warroonni mootummaa kana keessa jiran kakara deeman dhaban hooggansa gartee qabsoo Oromoo kan akkuma gaafa zamana wayyaaniin qabsoon tiim lammaa isaan fide kanatti humna jijjiirama jala daayivarti ta'uu barbaadan sabboontota jira jechuudha. Har'a biyya biyya laaqaa jiru akkanatti warra kaleessa qabsoon Oromoodhaa isaan harcaaftee warroota kaleessa qabsoon Oromoodhaa gabrummaa wayyaanee jalaa isaan baaftee warra xurataa bahan Abiyyi ol deebisee bara warra kana gurraa buusee sabboontota isaan ol deebisee eenyu fa'a Lammaa fa'a Xayyibaa fa'a lala hoo agartan warqara Gabayyoo fa'a warroota tiim Lammaa jedhamanii beekaman adurummaadhaan isaan hunda rukutanii warroota gantootaa fi hattootaaf faayidaa bu'aa dantaa garaa jala deeman Abiyyi ol baasaa jira jechuudha. Kana sirriitti beekuu qaban jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa maal godhuu qabdan? Wanni isin godhuu qabdaniif ejjennoo isin fudhachuu qabdan takka isinii maal? Harallee parsantiin 80 warri Abiyyi wajjin PP keessa jiru. PP keessa Oromoon jirtu parsantii 80 kara deemu warra wallaalaan isinii maal? Poolisiin Oromiyaa dhabar nama ajjeesnu jedhanii arra hidhamaa jiranii jira. Poolisiin Lammaan Jaar ka gaafa Irreechaa akkasitti qeerroo cinaa dhaabbachaa turan
magaalaa Finfinneetti isaa ta'uuti irreecha lammaffaa irra qabamu eegamni jijjiiramaa dhufe poolisiin akkasii qeerroo hojii suuraa kaatuutti sun hundi har'a obboloota keenya hin ajjeefnu jedhanii dhugaa fi shiraa fi sharrii naftanyicha kana waan beekaniif jecha ummata isaanii waan ajjeefnu jedhanii hidhamaa jiran. Kan ummata fixaa jiru waraana ittisa raayyaa ittisa biyyaatii fi waraana gartee deeggardaa biyya leenjise humna addaa Oromiyaa kan jedhan kuma soddoma inni leenjisee beeksisee gartanii warri sunniin warra disipiliinii waraana keessaa ari'aman disipiliinii dhabuudhaan adaba dhabuudhaan seera cabsuudhaan wantoota yakka garaagaraatiin warra waraana keessaa fi poolisii federaalaa fi poolisii naannoo keessaa ari'aman ilmaan nafxanyootaa fi naannoo Amaaraa irraa dabalatee warroota afaan Oromoo hin beekne jaariyaa ture. Kanatu uummata Oromoodhaaf fixaa jira. Kanatu si duguugaa jira. Poolisiin magaalaatii fi hidhataan milishaa uummata sarratti dhugaasuu didee jira. Hin dhugaafnu ilmaan kenna jebna. Poolisiin magaalaa Oromoo yoo taate dhalataa magaalaa saniiti mucaan kun. Ajajaan poolisii haa ta'uutii komandaritti hin goonu uummata kenna fixu. Uummanni keenya qabsoon karaa nagaa gaggeessan godha. Dinnaan hidhaa kaabinee kaadire guutuu abiyyi hidhaa guuraa jira. Kanaaf parsantii 80 irrallee garagaluu waan barbaadu jecha warri PP keessa jirtan ka Oromoo bakka buuna jettan ummata keessan cinaan mallee dhaabbadha. Ummanni kun qeerroon isin bilisoomsa. Gabrummaa nafxanyaatii fi gabrummaa abiyyi jalaa isin baasa. Wayyaaneen akka abiyyi isin gochaa jiru isin goone. Wayyaaneen yoom takkaa kaadire fi kaabinee kana gooyitee beeti. Poolisa hidhannoo eeggachiisaa hidhaa. Bulchaa godinaatiif bulchaa magaalota gurguddoo hidhaa. Kaabinoota abbootiin murtii abbootii alangaa daanyaa mana murtii aanota godinoota keessatti guutuu maqaa isin lakkaa'uu danda'a. Gandaan daladhe keessatti jechuun fakkeenyaaf akkamitti ijoollee qeerroo hidhaa dhaabaas jedhamanii warra tumanii caccabsanii manatti darbantu jira jechuudha. Kanatu jira jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoodhaa jabaattee belbeltee deemaa jirti. Kanaafuu qabsoo baabura bilisummaa Oromoo kana yaabbadhaa. Yaamichi qeerroon isin godhaa jira. Warroota argantoota ta'an Oromoon guutuun liistii isaanii qaba. Liistii isaanii qaba jechuudha. Bor'eessa akka isaan seenaa arguuf deeme jechuudha. Wayyaaneen baqattee maqalee galtuu uummata sitti. Isaan baqatanii Oromoo keessa jiraachuu hin danda'an. Neever ever. Oromoo ajjeesee seeraan itti gaafatama. Nama Geetaachoo Asaffaa qabuu dadhabee ana biyya bulcha jedha. Geetaachoo Asaffaa qabuu dadhabee Joorfaa warra dimokiraasii karaa nagaatiin mootummaa kana jala teessoo qaba. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaati jedhee warra filannoo dhugaa filannoo dimokiraatii biyya san keessatti akka dhufuuf karaa nagaatiin qabsaa jiru hidhala. Geetaachoo Asaffaan fartoo Jawaar Nyaasaa. Kana mootummaan kana biyya bulchaa. Kana mootummaa hoffee mootummaa sobaa kijibaa hin jiru mootummaan kun ala sitti baate. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kana beeytanii hubattanii dammayxanii kaatanii tokkummaadhaan keessaa fi alaan harka wal qabanne gallee irra fun abadan akkasumas sanii miti abaddan hanga Jawaar masaraa san hin seenaa masaraa arakkoo gaafinni masaraa san seena Jawaar iddoo masaraan jijjiirra falfala Minilik Haile Sillaasee fi Daani'eel Kibret Faal achi keessa qabaran san keessatti abadan Oromoon mirgisii argamee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf masaraa haaraa ijaarannee daaddishaa kenna fuunee achi dheena jechuudha. Maandellaa Oromootiin Jawaar Mahmad Maandellaa Oromooti har'as boru siftanis kan Oromoon ganne Oromoon gurguranne kan lubbuu isaan heelanne yeroo biyya qabsoo seennu sirbaa fi seenne qabsoo sirbaa bayanii mormoon dhoofifatanii sirbatti hin jiru qabsootti jirra jedhee barjaa. Wanni biyya galleef qabsoo uummata Oromoo galmaan gahuudhaaf mootummaa kana cinaa dhaabbannee dimokiraasii dhugaa hooka dhufu taatellee Oromoon ni mo'a haqni yoo jiraate Oromoon kana fedhanuu ni mo'a. Kanaaf galle biyyatti du'aan sodaannu jedhe nu ajjeesanillee nu hidhan malee dhabaa nu godhan nu bachiisan malee biyya tana gadhiisan deemuu rabbi garitti uummata kiyyaan saba kiyyaan uummata rabbi garitti uummata kiyyaa qaba uummata Oromooti qeerroo Oromoon naa jiraa jedhe. Qeerroon ammoo si jirra jennan. Kanaaf ni moola irra aannaa qabsoon deemaa jiru waan baay'ee tokko nama gammachiisu lagannaan gabaa itti fufee jira. Mootummaan kaadireef kaabinee soba holola adda addaa pirooppogaandaa kana barreessaa jirti. Warra pirooppogaandaa kana bara uumuu jira taa'ee mallaqni kafalamaa jiru qeerroon biyya keessa nutti baay'eetti. Birrii kuma soddoma kafalaa ijoollee miidiyaa kanarra isaan gadhiisantu jira jechuudha. Kanaaf nuti ammoo isaan caallee argamuu qabna. Qabsoo keenyaaf siyaasa keenya hunda danda'aniiba. Nuti gadi baay'ee ibaluu ICC, ibaluu Shabbaari, ibaluu Terroristii, ibaluu akkanaa jedhu. Oromoon haqa keenya dhugaa qabna, haqa keenya falmanna dhumate.
fuuldurri kenna ifa argina. Gara ifaa malee gara dukkanaan deemnu warra dukkanaan nu deebisuu barbaadu abadan ummata kana hin danda'an ummata Oromoo kana ga'uu miti Tigraay miliyoona 3 hin dandeettan obboleessu Oromoo miliyoona 45 miliyoona 50 miti Tigraay miliyoona 7 hin dandeettan an dhugaa isin tiwaati tokkummaan feerroo tokkummaan kee sibiila feerroo cala jabaatu akkuma jirutti Oromoo ammallee tokkummaa kee cisi jajjabee qeerroo ko jajjabee ko akka feerroo qabsoonaa finiinsi bakka jirtu kiyyaa keessaa fi ala mootummaa kana diinagdeedhaan laamshisu kun qabsoo karaa nagaa keessaa gaggeeffamu keessa tarsiimoo tokko. Tarsiimoon itti aanus bifi qindaawaa ta'een hayyoonni Oromoodhaa qindeessanii injineeroonni siyaasaa Oromoodhaa waan kana nuu baasan qabsoon ta'e ni milkooyti obboloonni kennala hidhaa keessa ni ba'an abadan kana shakkina Abiy jaarmoota siyaasaa Oromoo keessaa warroota gantootaa fi abboota warroota isaaf dubbatan isaaf xabaqaa dhaabbatan jaarmoota hunda keessa bitatee jira. Nusarraa dantaa qabu. Oromoo dhugaa beekaa qabeeka. Bakka dhugaa fi haqiitu beeka. Wanni miidiyaa garaan namni dhagoon jiru. Propaganda biyyillee makana booda nukee nunnee namni dhagoon jiru. Propaganda kennama qabsoo kenna. Lagannaa gabaatti fufi. Gaasni akkas sochoone, warqeen akkas sochoone, bunni akkas sochoone, jimaan akkas sochoone, qamadiin akkas sochoone, garbuun akkas sochoone, timaatimaaf dinnichaan akkas sochoone, muuzii shunkurtaan akka hin jiraanne. Finfinneen guyyaa lamatti timaatimni dhibba seennaan ambaasadoroonni biyya san keessaa yaa maaliif? Imbaasiin Ameerikaa bajeta jara sanii ramadu jireenyi qalee jira mallaqa nu dabala. Maal Itoophiyaa ikonomii inflaashinii tuumame nigdi baankii mallaqa qabu jinni hin qabu mootummaa kana jalqaba diinagdeen zeeroo godha jechuudha. Diinagdeen yeroo zeeroo godhu kanatti mallaqa waraanaa kafuru dhabu nyaata waraanni nyaatu dhabu maaltu isaan mudatu duuba kasaaraa waraanni keessaa bahu waraanni waakkachuu waraanni gara uummata deebi'u waan meeqatu jira waan meeqa jira as keessa mootummaa mindaa namaa kafaluu dhabu kasaaraa gurguddatu ragaa gaaf baadumme san kasaaraa meeqatti ragaa mootummaa Itoophiyaa ala muddifatu gargaraa ture mootummaa yeroo sanitti jechuudha. Mootummaa mallaqa harkaa dhabee saantimii harkaa dhabee nuul zeeroo nyaata jechuudha. Harallee abbootiin qabeenya nafxanyootoo akka akkasii gargaaran taate akka jara hin dandeenyetti Oromoon diizaayin godhee injinaringii ajaa'ibaatiin diizaayin godhee itti deemaa jira. Ni injifannaa proposaalli kenna proposaala jabaadha cimaadha. Hayyoonni Oromoo biyya alaa kana jiran rafaan jiru hin jiru hin rafnu abadan gallee rafnu tarsiiboodhaan itti deemaa jira. Mariin garaagaraa godhamaa jira. Wal dhageettiidhaan tokkummaadhaan tarsiiboon ammas qabne ni moona ni injifanna irra aanna galatoomaa naa jiraadha qeerroo ni moota bakka jirtu kee qeerroo. Amantaa waliin si buusuudhaaf sin danda'an shira jaraa turuutti beeknanu. Nudii isaati jedhaa caaluun bara farda keenya bareechanii farda keenya beekan jedhe farda Oromoo iyyuu hin beekan nuyi miti. Walitti bu'iinsa sabaaf sablammii uumuudhaaf miidiyaa jiraatii waan afarsan waan fedhanaa jedhaniiti hin dhagahina. Kana dhumarratti guyyaa boruu waa'ee artistoota Oromoo biyya alaa kana jiran ajanda qabadhee isin dhufa. Artistoota biyya alaa jirtan gaafii guddaa sirnaa qaba of qopheessa guyyaa borii. Obboleessi keenya dangada sirba warraaqsa sirbe duulli miidiyaa Abbaay miidiyaa mootummaatiin duulli garaagaraa irratti godhamee raayyaa istuudiyoo biyya jira doorsisni cimaa fi hamaa irra kaa'amee yuutuubii irra akka sirba san kaasu godhee jira. Sirbi warraaqsaa beenzina qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Kana wallaaltanii boorsiin dhufaa of qopheessaa. Artistoonni Oromoo kan biyya alaa keessatti argamtan hundi keessan isin qofaaf dhufa boru. Isin qeequuf isinii waa jechuuf miti. Akkuma uummata kana cinaa dhaabbattaniif yaamicha obbolummaa yaamicha Oromummaadhaan isinii godhu dhufa jechuudha. Haacaaluun maaliif ajjeefame? Sagalee uummataa waan ta'eef abbaa warraaqsa kana fincilsiisu beenzila gaasa ittiin ciqqiquutiin eebbisaa addunyaa maa ajjeefame? Waboo koo wabuukii waboo gaafa murkaa keessa deemaa hin sodaanne takka jiruu isaatee wareeree abaa'oon bosona keessa jooree waboo koo waan jedhee sirbeefi waan uummata kakaasuu miti. Usmaa yoomuu isaan dukkana jalatti maa jedhama? Artistoonni Oromoo maa ajjeefaman? Umar Suleeman doorsinii hamaan maarra ture. Geerarsaan uummata dammaqsaan turre. Uummata kakaasaan turre. Har'a yeroo Oromoon ciniinsutti jirtu kanatti yeroo Oromoon akkanatti haala hamaa kana keessa jirtu artistoonni biyyaa maaliif ustanii maaliif callistanii boor gaafii isinirraa qaban boruuf naa qophaa'a. Sa'aatii gaasni beenziilii Oromoo barbaachisutti sa'aatii yuutuubii irraa yeroo viidiyoo matakkitti sanuu buusan gabbaatanii wal quba qabaatanii wal jaartanii biyyaa biyyatti nu ammoo artistoonni Oromoo addunyaa irra jiru guutuun ruumii tokko qabnaa wal mari'annaa hojii haasumnaa
wal maranne jechuudha. Isinis artistoonni Oromoo waliin dhuftanii sagalee ilmaan Oromoo kana ta'uudhaaf waan isin dhogge maali? Boru